Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota OIB kun sagantaa keessummaa OIBti. Sagantaa keessummaa OIBtiin akkuma beekamu namootaan garaagaraa affeeruudhaan haala yeroo irratti turtii gochaa jiraachuun keenya ni beekama. Addas immoo keessummaa takka qabadhee isinii dhaadheetiin jira. Keessummaan kootis qondaala ABO'tii fi itti gaafatamaa damee siyaasaa ABO kan ta'an obbo Gadaa Gabbisa qabadhee isinii dhaadheetiin jira. Obbo Gadaa Gabbisa waamicha keenya kabajjee keessummaa OIB taatee yeroo kee aarsaa gootee argamuu keetiif maqaa daawwattoota OIBtiin guddaa galatoomi siin jenna. Isinis sagantaa kana qopheessitanii akka waliin haasa'a goonuuf nu affeeruu keessaniif galata guddaa qabdu. Tole ulfaadhu. Hayyee tole daawwattoota keenya sagantaa kanas mariisaa kan isin wajjin turtii taasisuu anis Reis Mahammadi hanga dhuma sagantaa keenyatti akka nu waliin faana turtan nuun kabajuma gamanamaan isin affeerree jirra. Egaan Obbo Gadaa gamanumaan yeroo keenyatti fayyadamuudhaaf jecha gara qabxiilee adda waliin marii goonuu irratti dabarfanna. Dhiyeenya kana ibsa baastanii jirtu akkuma dhaabattee jechuudha. Ibsi bahe kun qabiyyeen isaa maal fakkaata waan jedhu mee gabaabsiiti daawwattoota keenyaaf nu ibsimee kanumarraa eegalla. Tole fayyaa ta'ii ibsi adda bilisummaa Oromoo gidduu kana baase gaafa onkoloolessa 25 2020 jechuudha. Mata duree ajjechaa dargaggoota irratti xiyyeeffatee Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru yaaddoo nageenyaa daranuu hammaataa deemuu agarsiisa ka jedhu mata duree kana qabateetu ibsi adda bilisummaa Oromoo baase kana qabatee ba'ee egaa biyya yookiin immoo naannoo Oromiyaa jedhamu kana keessatti ajjechaan dararaan akka malee jabaataa dhufuun yaaddoo nageenyaa ta'uun Oromoo qofa irratti otoo hin taane lammiilee Oromiyaa keessa jiraatan hunda irratti yaaddoo ta'uu irra darbee nageenya godina gaanfa Afrikaa akkasumas Afrikaa fi idil addunyaa ta'uun goolamni Oromiyaa keessatti mudataa jiru akka malee jabaataa dhufuun hinumaa'uu rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessatti gomboobee jiruu fi Itoophiyaa mara akkasumas gaanfa Afrikaa keessatti dhufaa jiru akka malee yaaddoo fi uummatillee guyyaa guyyaan hojii isaa idilee fi akka namaatti ba'ee galuu yeroo inni dhabe keessa waan ta'eefi caalaatti kan nama yaaddessu ta'uu adda bilisummaa Oromoo ibsa kana baase. Keessattuu immoo duulli dargaggoota Oromiyaa irratti xiyyeeffatee adeemamu dargaggoonni qabsoo haga ammaatti gaggeeffamee jiruuf wabii ka ta'anii fi abbummaan ka gaggeessaa ta'an egeree boruu ka Oromiyaa qofa otoo hin taane Oromiyaa irra darbanii addunyaa kanaafillee dhimmoota abdii boruu waan ta'aniif dargaggoota irratti xiyyeeffatuun balaa akka Oromoo qofatti otoo hin taane akka lammiilee Oromiyaa fi Itoophiyaa gaanfa Afrikaa darbee addunyaa irratti waan ta'eef inni kun rakkina guddaa qaba ka jedhu adda bilisummaa Oromoo ibsa baase. Kanaan kan wal qabatu gaa yaaddoo nageenyaa irrayyuu darbee dargaggoonni Oromoo fi lammiileen Oromiyaa guyyaa saafaa ka ajjeefamanii fi ajjeefamanii immoo ka awwaalcha dhaban reeffi kasi dhorkamu keessa ka jirru kibba baha Oromiyaa Baaleetti yoo fudhatte Awadaa yoo fudhatte Machaaraa yoo fudhatte ajjechaan suukanneessaa gidduu kana Oromiyaa qunname akkaan yaaddoo nagaa qofa otoo hin taane goolama siyaasaa biyya kana keessa jiru irratti baay'ee kan nama yaaddessuu fi uummati idil addunyaa kanneen mirga namoomaa falman kanneen dhimmichi nu galcha jedhanii irratti hojjetaa ba'anii fi ammas hojjetaa jiran dhimma kana ilaaluun akka furmaati waaraa dhufu adda bilisummaa Oromoo irra deddeebiin waan kana gajjabeessee waamicha dabarsee. Isa kana qofaa yoo otoo hin taane ummati Oromoo fi lammiileen Oromiyaa keessa jiraatan goolama amma dhufe kana dura dhaabbannaadhaan akka ofirraa faccisanii ofirraa qolataniif adda bilisummaa Oromoo irra deebiin ammas waamicha dhiyeesse. Waamicha dhiyeessuu qofa otoo hin taane Oromoon akka sabaatti
rakkinoota amma jiran kana dura dhaabbatee akka tokkummaadhaan ofirraa faccisee dhimma kana nagaa waaraa biyya kana keessatti qofatoo hin taane akka gaanfa Afrikaa fi idil addunyaatti fidu waan kana gajjabeessee ibsa baaseen hubachiisuu yaaleeti jira, hubachiisaas jira. Kanaaf immoo furmaata waaraa akka ta'u mootummaa ce'umsa biyyaalessa Oromiyaa hundeessuu adda bilisummaa Oromoo labse kana ummatichi cinaa dhaabbatee inni kun akka milkaa'uuf namni hundiyyuu gahee isarraa eeggamu akka ba'atu waamicha kanaan duras dabarsee amma garuu ergasii as mootummaan yeroon itti darbe kuni bulchiinsa yookiin immoo bara gadaasaa akka xumurate ijibbaata falmatuudhaaf ummaticha jiilchuudhaaf dargaggoota irratti ka xiyyeeffate beektota irratti ka xiyyeeffate barsiisota irratti ka xiyyeeffate kun dhaabbatu akka qabuu fi ummatillee tokkummaadhaan ba'ee akka dura dhaabbachuu qabu waan kana dhaammate isa kana irra darbee humnooti nageenya eegsisan kanneen akka poolisii federaalaa kanneen akka poolisii Oromiyaa kanneen akka humna addaa waliigalatti humnooti nagaa eegsistoota biyya kanaa kan isaan amanamuu qaban ummata isaaniif malee mootummaa yeroon itti xumuratee ummata kana dararee bara aangoo isaa turfatuuf ijibbaata falmatu otoo hin taane ummata keessaa ba'aniif aantummaa isaanii mul'isuu akka qaban finna isaanii keessaa ba'anii fi ummatichaaf aantummaa agarsiisuu akka qaban bifa kamiinuu ummata isaanii irratti qawwee kaasanii dhiiga dhangalaasuu akka hin qabne lubbuu namaa dabarsuu akka hin qabne waan kana adda bilisummaa Oromoo dhaamsa dabarsuu qofa otoo hin taane abbummaatiin lammiin Oromiyaa keessaa dhalatee nagaa eegsisna ofiin jedhan kanneen akka poolisii Oromiyaa, humna addaa Oromiyaa, federaala keessas immoo raayyaa ittisa biyyaa keessaa warreen jiran dhimma kana hubatanii gara uummata isaanii goranii uummata kana rakkina jalaa baraaruu fi du'a jalaa hambisuu akka qaban dhaamsa ibsa kana keessatti dabarsee san qofaayyuu otoo hin taane akka waliigalaatti amma beektoti Oromoo bakkee garaagaraa irratti yeroo isaan ba'anii ajjeefaman namni ba'ee yeroo galuu dadhabu kana keessatu jira. Barsiisota yoo fudhattee ka yeroo darbe Shaashamanneetti ajjeefame yoo fudhattee ka dubartii hospitaala Xuqur Ambassaatti ka ajjeefamte yoo fudhattee barsiisota yeroo dhiyoo kana keessatti nam sadii nuti dhabne sun Oromoof gadda guddaa fi hanqinallee kan nutti uumu beektoti keenya adadaan akka kanatti kan ajjeefaman yoo ta'e rakkina guddaadha kan inni fidu. Naqamteetti guyyaa saafaan dargaggoonni Oromoo 5 bakka tokkotti ka wareegaman yookiin immoo ka ajjeefaman sun hammeenya fi rakkina waan ajjeechaa suukanneessaa akka kanaa yeroo mootummaan raawwatu kuni waan jalqabaati. Bara dargiillee yoo fudhatte ajjeechaan akka kanatti raawwatu dargiin yoo si qabuu barbaade baruma dargii Qayyii Shibbirii jedhan sanayyuu beeksiseetidha yoo namni kabaqatu ta'ee tarkaanfii fudhata malee nama harka kennatu nama mana keessa taa'u itti seenanii ajjeesuun bifuma kamiinuu badiillee yoo qabaate namni akka kanatti humna hidhateen ajjeesanii reeffa dhorkatuun inni kun waan haaraa gadi ba'aa dhufe waan ta'eef ummatichi tokko tokkoon akka manatti hin dhumneef isa kana ofirraa qolatuu akka qabu adda bilisummaa Oromoo gad jabeessee ibsa kana baase. Kanaaf wanti amma Oromoo mudatee rakkoo nageenyaa gaanfa Afrikaa irra darbeeyyuu immoo akka idil addunyaatti mudataa jiru ummatichi isa kana dura dhaabbatee tokkummaadhaan akka falmatee kana keessaa ba'uuf immoo mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa Oromiyaa amma labsamaa jiru kana labsame kana akka deeggaruu fi gahee mataasaa akka ba'atu dirqama akka qabu adda bilisummaa Oromoo ibsa baasee jechuudha. Tole gaa ulfaadhu obbo Gadaa Gabbisaa mee ibsa kana maaltu akka baastan isin dirqisiise mee waan kanarraa isin immoo daawwattoota keenyaaf nuuf ibsime. Ibsa kana akka baasnu wanti nu dirqisiise adda bilisummaa Oromoo akka namuu quba qabu irra jireessaan uummata kanaaf nageenya isaaf
birmadummaa isaa akka kabachiifatu, qabeenyi isaa akka hin saamamne, nagaan bahee akka galuu danda'u, mirgooti dimokiraasii, haqaa, mirgi namoomaa akka kabajamuuf adda bilisummaa Oromoo gaafa maccaaftuu lamaa keessaati qabsoo dhaalurraa ka'ee uummata kanaaf aantummaadhaan falmaadha kan inni bahee. Kanaaf immoo uummati keenyi akka hin taanetti bahee galuu dadhabuun waan biraa ta'ee yeroo inni humnoota hidhatan qalamaa jiru kanatti adda bilisummaa Oromoo ibsa kana baasuun dirqama waan itti ta'eef ummaticha hubachiisuu fi warreen idil addunyaa dhimma kanatti dhiyeenyaan hordofan kanneen akka Human Rights Watch ta'uu danda'a, Afrikaa Yuuniyeenii, Awurooppaa Yuuniyeenii, mirgoota dhala namaaf warra falman isaaniin hubachiisee rakkina biyya kana keessa jiru akka furamu gahee isarraa eeggamu ba'atuudhaafidha. Ummatichi akka hin taanetti dararamaa fi ajjeefamaa waan jiruuf addi bilisummaa Oromoo isa kanarratti xiyyeeffatee ibsa kana baase jechaadha. Ibsa kana akka yeroo baasu inni kun jalqabaa miti, yeroo garii taateewwan akkasii yeroo ta'an yeroo hundayyuu ibsa baasuudhaan ummata isaanii hubachiisa. Ummati immoo akka waliin ta'ee ofirraa qolatu qofatoo hin taane ufittisuu qofatoo hin taane ofirraa qolatee eenyummaa isaa kabachiifatee biyya kana keessa saboota kam wajjiniyyuu walqixxummaadhaan akka jiraatu irra jireessaan dirqama qaba waan ta'eef waan kana baasuu dirqame jechaadha. Tole galfadhu guddaa galatoome. Gaan obbo Gadaa asirratti amma dubbii kee irrattis yeroo haasoftu waa'ee mootummaa ce'umsaa dubbachaa turte. Mee mootummaan ce'umsaa jechuun maal jechuudha? Akkasumas immoo garaagarummaa mootummaa ce'umsaa bara 1990 takkaatiif inni ammaa garaagarummaan isaa maali? Mee waan kanarraas daawwattoota keenyaaf nuuf ibsi. Tole mootummaa ce'umsaa jechuun waan kana irra deddeebinee miidiyaalee garaagaraafillee ibsina. Garuu haga mootummaan ce'umsaa biyyaalessa Oromiyaa hundeeffamee gara filannootti deemutti waan kana irra deddeebinee uummata keenya guutuu biyya kana keessa jiranii fi hawaasa addunyaa mararra jiraniif ibsani goona. Mootummaa ce'umsaa jechuun biyyi tokko rakkinni gaafa dhalatu rakkina sana keessaa baraaruuf mootummaan ce'umsaa ni hundeeffama. Fakkeenyaaf olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf mootummaan ce'umsaa ni hundeeffama. Biyya tokko keessatti yeroo qabsoon garii gaggeeffamu jaarmiyaa siyaasaa garaagaraatu jiraachuu mala. Isa kanaaf aangoo qooddatuuf yeroo inni mootummaan ce'umsaa hundeeffamutu jira. Isa sana qofa otoo hin taane biyyi tokko yeroo isheen caccabdee harcaatee baduuf jettu itti fufsiisuudhaaf yookiin immoo akka haaraatti ijaaruuf yookiin riistiraakchar godhuudhaaf mootummaan ce'umsaa ni hundeeffama. Kanaafi lammii biyya tokko badisarraa biyya tokko diigumsarraa baraaruudhaaf mootummaan ce'umsaa hundeeffameeti. Tasgabbiin erga dhalatee booddee filannoon gaggeeffamee filannoon haqaa dimokiraasii fi hirmaachisaa ta'e gaggeeffamee biyyi tokko akka itti fuftu ta'uuf mootummaan ce'umsaa ni hundeeffamachaadha. Kanaaf immoo warra uummata isaaniif falman jaarmiyaa siyaasaa garaagaraa abbummaadhaan immoo waan kana kan oofuunidha hoogganamaa. Akka keenyatti gaaffii amma na gaafatteef addi bilisummaa Oromoo kanaan dura almost 1991 booddee gaafa qabsoo hidhannoo gaggeessaa ture. TPLFtu ture, warra Sudaantu ture, warra Eertiraatu ture. Yogguu sana qabsoo irra jireessaan TPLF fi adda bilisummaa Oromoo fi jaarmiyaan biraallee itti hirmaatee biyya kana keessatti mootummaan ce'umsaa 1991 hundeeffamee ture jechaadha. Inni barasanii dantaa biyyoota biraatu keessa jira. Fakkeenyaaf dantaa warra Ameerikaatu keessa jira, dantaa warra Eertiraatu keessa jira. Sudaan illee dabalatee dantaan isaanii keessa jirachaadha. Kanaaf yogguu sana mootummaan Ameerikaa dantaa ofii barbaadu faayidaa ofii argatuuf jecha olaantummaa murna TPLF'n mootummaan ce'umsaa yogguu sana akka hundeeffamu taasisee Eertiraanis immoo gama isheetiin dhiibbaa jabaa gootee kanaaf olaantummaa TPLF'n yogguu sana mootummaan ce'umsaa akka hoogganamu ta'ee
akka sanatti osoo hin milkaa'in adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa akka dhiibamu ta'e jechaadha. Mootummaa ce'umsaa keessaa sababoonni yogguu sana adda bilisummaa Oromoo dhiibanii adda bilisummaa Oromoo yogguu sana waa'ee Finfinnee kaasee ture. Waa'ee Walloof Matakkal kaasee ture. Walloon yogguu sana mootummaa naannoo Amaaraa godina addaa Oromiyaa jedhamtee akka cittuuf murtii dabaatu kenname. Adda bilisummaa Oromoo yogguu sana kana ejjennootiin falmee Oromiyaa jalatti buluu qabdi malee Amaaraa jalatti godina addaa Oromiyaa jedhamtee buluu hin qabdu ka jedhu kana ejjennoo dhaan falmee Finfinneenis immoo naannoo Oromiyaa jalatti buluudha qabdi malee akka addaatti ilaalamuu fi faayidaa addaa Finfinnee irraa arganna jennee nuni waan gaafannu hin qabnu. Finfinneen qaama Oromiyaati ka jedhu kanaan falmee adda bilisummaa Oromoo waan Matakkalillee kana waliin wal qabata jechaadha. Mootummaan ce'umsaa biyyaalessaa Oromiyaa inni ammaa kun garuu abbummaadhaan adda bilisummaa Oromootiin kalabsame. Kanaaf furmaata waaraa Oromootiif kafiduu danda'u amma fakkeenyaaf Dirree Dawaan Oromiyaarraa citee akka addaatti ilaalamaa yogguu jiru kanatti bakkee garaagaraa Oromiyaa rakkina mudataa jiruuf fala waaraa akka ta'uu fi adda bilisummaa Oromoo abbummaadhaan waan kana labse gaafa fulbaana 13 2020 sana labsee KFO'nillee Kongireesiin Federaalistii Oromoo gaafa 28 fulbaana jechuu kooti gaafa sana deeggarsa isaa mul'ise. Amma kanaaf adda durummaan mootummaan ce'umsa biyyaalessaa Oromiyaa qabsaa'ota Oromootiin gaggeeffamaa jira jechaadha. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo waan kana gaafa labsu aangoo fedhee otoo hin taane rakkinni Oromoo furamuu qaba ejjennoo jedhuunidha. Waan kana labse jechaadha. Kuni ka ta'uu danda'ee fi biyya kana keessatti adda bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa ofitti fudhatee hoogganni gaafa biyya seenu qabsoon ummati Oromoo gaggeessee murna TPLF sana dirqisiisee yeroo tiim lammaa jedhanii uffaarsan sana biyya keessadha seenee adda bilisummaa Oromoo yeroo sanarraa kaasee ka inni falmaa ture sirni kun jijjiramee walqixxummaan ummattootaa dhufuu qaba malee sirni otoo hin jijjiramiin waan kana keessatti akkitti hirmaatanillee nama rakkisa yaada jedhu ibsatee ture adda bilisummaa Oromoo. Kanaaf ummati dirqisiisee biyya keessatti falmatuu qaba ka jedhuun qabsoon ummataa waan mootummaa yogguu sanii jenna gaa yogguu sana dirqisiisee biyya keessa seenee biyya keessa gaafa seenu immoo danqaa garaagaraatu mudate jechaadha. Akka namni hunduu quba qabu irra deddeebinees nutis ka ifa godhaa jirru gaafa simannaa biyyoolessaa Addabaabaayii Masqalaarraa kaasee mootummaan yogguu sana biyya bulchu naasuu itti dhalateen kan ka'e danqaa garaagaraa adda bilisummaa Oromoo irraa ga'e. Inni sun immoo adda bilisummaa Oromoo yoo cabsan sabboonummaan Oromoo cabee maqaa Itoophiyaa jedhamtu kanaan uummata sana cafaquu akka danda'an sirna durii sana warra dharra'aniin biyyi kun hoogganamee ummati Oromoo immoo qabsoo barootaaf gaggeesse sana akka of duuba deebi'u isa kana yaadanii adda bilisummaa Oromoo hoogganasaa hidhuun qondaalota isaa hidhuun waajjiraalee caccabsuun shira garaagaraa adda bilisummaa Oromoo keessatti hojjetuun akki inni diigamutti hojjetaa turanii garuu adda bilisummaa Oromoo dhaaba diigamu miti. Akeekaanidhaan kan inni as ga'ee fakkeenyaaf yoo fudhannee gaafa hundeeffamurraatii kaasee adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaa siyaasaa garaagaraa biyya kana keessatti dhalatan maqaa Itoophiyaatiin warra deeman garuu Itoophiyaa warra diigan Itoophiyaan lolli yogguu sana biyya kana keessatti dhalateeyyuu tokko warra maqaa Itoophiyaa leellisan garuu Itoophiyaa bulchuu warra hin dandeenyeen ka dhufe waan akka Me'isoon fudhatuu dandeessaa yeroo sana dargiin gaafa aangootti dhufu Dr. Hayilee Fidaanfaa karaa Itoophiyaa kana deemnee dargii amansiifnee achi keessaan Oromoo bilisoomsina warri jedhanii yaadan ni turanii adda bilisummaa Oromoo garuu ejjennoonsaa Itoophiyaa keessaan deemnee otoo hin taane Oromoo taanee Oromummaa keenya himannee ummata keenya barsiifnee bilisoomuu dandeenya malee karaa Itoophiyaan deemnu ejjennoo jedhutu ture. Egaa warri yogguu sana karaa Itoophiyaa deemna malee jedhan warri Me'isoon hoogganaan Me'isoon yogguu sana Dr. Hayilee Fidaa namni hunduu quba qaba.
Itoophiyaan isa nyaatte kan akka sannaa ilikkeefaa waan Itoophiyaa kun isaan nyaatte kanaaf paartiin siyaasaa yookiin jaarmiyaan siyaasaa yogguu sana jiranillee kan akka maqaa Itoophiyaatiin dhalatan Me'isoon fudhachuu dandeessaa, Ihaappaa fudhachuu dandeessaa, Icaatiin fudhachuu dandeessaa. Isaan hundi isaanii dhabama ta'anii adda bilisummaa Oromoo akeeka sirnaan waan ka'eef har'a ga'ee har'ammoo mootummaa ce'umsaa biyyaalessa Oromiyaa labsee uummata isaa rakkina keessaa baraaruu kanattidha ka deeme. Maaliif filannoon nuti yaadne sun mootummaan biyya kanaa sodaa adda bilisummaa Oromoo irraa fi KFO irraa waan qabuuf dorgomee mo'uu waan hin dandeenyeef filannoon akka gufatu taasise. Filannoon erga gufatee waan Covidii fi waan gariin walitti hidhanii danqaa uumutu ture. Inni sun isin hin baasu jedhamee karaa garaagaraa keessattuu adda bilisummaa Oromoo fi KFO'n yaada furmaataa dhiyeessan fudhachuu hin dandeenye. Ni tuffatanii kanaan ergammoo hoogganooti uummati sammuu isaa keessaa quba qabu kanneen akka hoogganoota KFO fi hoogganoota ABO yoo fudhatte hundinuu mana hidhaa jiru. Yogguu kanatti egaa akka jarri kun herreganitti hoogganni warra hidhameen ala baay'ee isaanitti mul'atu waan ta'eef ijaarsa caasaa adda bilisummaa Oromoo fi kaan hin beekanii waan ta'eef warruma fuuldura jirru yoo hiine akka barbaanne goonuu dandeenya ka jedhuun kana erga murteeffatanii waa'ee filannoo haasa'uu eegalanii erga barri bulchiinsa gadaa isaanii xumurate waa'ee filannoo gaafa isaan kaasanii sanatti deemuu hin dandeenyu. Jalqaba wanti hojjetamuu danda'u Oromiyaan jeequmsa keessa jirti. Oromiyaan dhiigni dhangala'aa jira. Qabeenyatu saamamaa jira. Uummati keenya ba'ee galaa hin jiru. Jalqaba irratti isa kana jalaa erga baraarree gara filannootti deemna malee filannoon nuti gaggeessinu hin jiru ejjennoo jedhu fudhatee adda bilisummaa Oromoo wareegama fedhullee barbaachisallee ofitti fudhatee mootummaan ce'umsaa biyyaalessaa akka ijaaramuu fi akka hundeeffamu ibsa baase. Ibsa kana akkuma namni hunduu quba qabu abbootiin gadaa fudhataniiru, abbootiin amantaa fudhataniiru, hayyoonni fudhataniiru, aktiivistoonni, ummati Oromoo bal'aa fi lammiileen Oromiyaa irrayyuu darbee warri akka Awurooppaa yuunanii, warri akka Afrikaa yuunanii waan kana ofitti fudhatanii nutis gama hundaan xalaa galchuun irra jiru hunda galchinee waan kanarra jirra jechuu barbaade. Tole Obbo Gadaa ulfaadhuu guddaa galatoomii gara gaafii itti aanu dabarfannaa. Mee labsiin mootummaa ce'umsaa kun maaliif barbaachise waan jedhurraa daawwattoota keenyaaf nuuf ibsi. Labsiin mootummaa ce'umsaa kun waan barbaachiseef akkuma duraan sii kaasee biyya kana keessatti adda bilisummaa Oromoo ijibbaata godhe jechaadha. Mootummaan kun filannoon yeroo isaa eeggate filannoon haqaa fi dimokiraasii hunda hirmaachisu akka gaggeeffamuuf yeroo kaa'ame keessatti akka gaggeeffamu mootummaa kana akka garagaraatti ijibbaataa ture. Mootummaan isa kana of cinaatti dhiisee aangoo turfatuu fi uummata kana akka hin taanetti cafaqee bulchuu waan barbaadee fi yeroon amma irra geenye kun filannoodhaaf kan geessu otoo hin taane jalqaba uummata keenya baraaruu, buqqa'uurraa baraaruu, ajjeefamuurraa baraaruu, qabeenyi isaa saamamuurraa baraaruu, daangaan isaa dhiibamuurraa baraaruu waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo isa kanarratti qiyyaafatee mootummaan duraanii filannoo sababa hin barbaanneef amma ejjennoon adda bilisummaa Oromoo sadarkaa duraatti uummata keenya badii jalaa baafnee nagaa fi tasgabbiin erga dhalatee booddee gara filannootti deemna malee ammatti osoo hoogganoonni Oromoo mana hidhaa jiranii osoo uummati Oromoo bal'inaan mana hidhaatti guuramaa jiru dargaggoonni osoo guyyaa saafaa bakka jiranitti ajjeefamaa jiranii hayyoonni osoo ajjeefamaa jiranii waan kana gochuu hin dandeenyu waan ta'eef amma falli waaraa nuti qabnu mootummaa ce'umsa biyyaalessaa Oromiyaa hundeessuun rakkinoota amma dhalatan furuu ka jedhu kanatti qiyyaafatee hojjetaa jira jechuudha. Sochiin mootummaa ce'umsaa ijaaramaa jiru kun maalirra jira? Mee akka dhaaba keessaniittis waan kanarraa nuuf ibsimee daawwattoota keenyaaf.
fayyaa ta'e amma akka dhaaba keenyatti qofa miti mootummaan ce'umsa biyyaalessa Oromiyaa kan inni hojjetamaa jiru akka dhaabaatti qofa otoo hin taane akka sabaattii fi akka lammiilee Oromiyaa tidha kan inni fudhatamee hojjetamaa jiru. Lammiileen Oromiyaa biyya keessa jiran, biyyoota ollaa jiran, biyya alaa jiran waan kana ofitti fudhateeti hojjetaa jira. Adda Bilisummaa Oromoo qofa otoo hin taane waan kana hojiitti akka hiikamuuf hojjetaa jiru. Koongireensi Federaalistii Oromoo illee waan kana wal hubannoo fi wal mariidhaan gaggeeffamaa jira. Kanaaf akka waliigalaatti ummatichi yookiin immoo ummati Oromoo fi lammiileen Oromiyaa waan kana ofitti fudhatee Adda Bilisummaa Oromoo abbummaadhaan haa labsuyyuu malee qooda fudhattoonni ummata Oromoo fi lammiilee Oromiyaa mara jechuudha. Kanaaf warri lammiin isaanii Oromiyaa keessa jiran sabaaf sablammii biroo ka ta'anillee lammii isaanii Oromiyaa keessa jiruuf hadoodanii dhimma kana nagaan Oromiyaa keessatti yoo bu'e alatti Itoophiyaa keessatti nagaan akka hin jiraanne, gaanfa Afrikaa keessatti nagaan akka hin jiraanne, Afrikaa fi idil addunyaa irratti illee rakkinni akka dhalatu hubatanii waan kana irratti gahee isaan irraa eegamu ba'uun fedhii otoo hin taane dirqamadha jechaadha. Amma kanaaf maaliif itti fufuudha qaban dhalli namaa nagaan bahee galuu qaba. Mirgi uumamaa namni mirga ijaaramuu, mirga ka fedhe deeggaree, ka fedhe mormuu kana qabaachuu akka qabu warri hubatanii fi mirga namoomaaf akka namaatti warri nam tokko kana argatuu qaba. Namni tokko ba'ee galuu qaba. Namni tokko yaada isaa ibsachuu qaba jedhee kadhamanu hunduu waan kana irratti qooda isaa ba'ataa jira. Wanti gaariin ibsi mootummaa ce'umsa biyyaalessa Oromiyaa hundaanuu fudhatamee jira. Fudhatamuu miti amma ka itti jirru isa sana hojiitti hiikuu fi caasaa biyya keessaa, caasaa biyya alaa koreen qindeessituu mootummaa ce'umsa biyyaalessa Oromiyaa ijaaramee guyya guyyaan maal hojjetamaa jira. Namni tokko ani Oromoodhaa fi qofayyoo otoo hin taane lammiin Oromiyaa ani gabrummaa balfee jira. Walabummaa akka dhuunfaa fi akka sabaatti hin barbaada ka jedhu hundinuu dhimma kana irratti xiyyeeffateeti hojjetaa jira. Keessaayyuu qeerroon bilisummaa Oromoo dhimma kana abbummaan ofitti fudhatanii hojjetaa jiru. Isaan qofayyoo otoo hin taane sochii 39 idil addunyaa ka jedhu isaan waliin qindaa'amee waan kun hojjetamaa jira. Bakka hundattiyyuu koreen ijaaramee dhimmi kun guyya guyyaan hojjetamaa jira jechaadha. Kanaafi caasaan Adda Bilisummaa Oromoo biyya keessa jiru, biyya alaa jiru, kan Koongireensi Federaalistii Oromoo ka biyya keessa jiru, ka biyya alaa jiru dhimma kana irratti abbummaadhaan hojjetaa jiru jechaadha. Ka biraa paartiin siyaasaa jennu yoo jiraate ka Oromoof hin hojjedha jedhu dhimma kana irratti qooda isaanii fi gahee isaanii ba'atuu qabu jechaadha. Dhugumatti yoo Oromoof dhaabbateera ta'e namni paartii siyaasaa Oromoo maqaa Oromoo bakka bu'ee Oromoof falmuu sa'aatii kana gadi ba'ee uummata isaaf ka ibsan baasne, uummata isaa cinaa kan hin dhaabbanne, maqaa qofaa fi waan garii qofaan uummata kana siin falma jedhanii uummata kana burjaajessuun waan tokkollee gatiin qabu waan ta'eef gadi ba'amee amma namni Oromoof hin falma, Oromoof hin qabsaa jedhu gadi ba'ee waan kana Adda Bilisummaa Oromoo waliin qindeeffatee hojjetu akka qabu dhaamuu qofayyoo otoo hin taane gahee isaanii akka Oromootti akka ba'atan waan kana irra jireessaan irratti hojjetamaa jira. Isa qofayyoo otoo hin taane jaarmiyaa amantii kan akka Evangelist Churchiin fakkeenyaaf ibsa baaseera. Dhumaatiin rakkinni nageenya boora'uu Oromiyaa keessatti mudate gaanfa Afrikaaf idil addunyaaf rakkisaa waan ta'eef inni kun nagaan bu'ee mootummaan ce'umsaa akka deeggaramu ibsa baasanii jiranii. Bakkee garaagaraa amantii garaagaraa warra hordofan akka waldaa kiristaanaa, waldaa kaatolikii, waldaalee garaagaraatti dhimmi kun kennameeti jira. Kanaaf akka gaarii irratti hojjetamaa jira jechuu barbaade.
Tole egaa ulfaadhoo bogadaa mee ammas gamanumaan immoo dhimma kanarratti hariiroo fi wal hubannoon jarmiyaa Oromoo biroo waliin qabdan maal fakkaata? Waan kanarraayis daawwattoota keenyaaf nuuf ibsi. Fayyaa ta'e hariiroon nuni jarmiyaa siyaasaa biroo waliin qabnu adda bilisummaa Oromoo waggoota dheeraadhaaf jarmiyaa siyaasaa Oromoo falman garii garii waliin qabee tokkummaadhaan akka ummataaf falmannu hojii jajjabaa ba'aa ture. Amma isa sana tokko lama sadii jennee sanatti deemuun barbaachisaa miti. Garuu hariiroon jarmiyaa siyaasaa Koongirensii Federaalistii Oromoo waliin qabu baay'ee jabaadha jechaadha. Walitti dhiyeenyaan yeroo garii garii kanaan durallee osoo dhimmi kun iyyuu hin dhufiin waltajjii garaagaraa wal hubannoo garaagaraatiin gaggeeffamaa ture. Adda bilisummaa Oromoo akkuma beekamu tarsiimoo qabsoo hidhannoo gaggeessaa ture. Ka dippiloomaasii, ka dinagdee, kan aadaa fi ka siyaasaa walitti hidhee gaggeessaa ture. Erga karaa nagaa biyyatti deebi'ee qabsoo hidhannoo ka jedhu sana irraa ba'ee qabsoo karaa nagaa bifa danda'ame hundaan jaarmiyaa siyaasaa waliin ta'uun hojjetaadha jira. Kanaaf hariiroo fi wal hubannoon Koongireesii Federaalistii Oromoo waliin qabnu akka gaariidha jira. Waan mootummaa ce'umsa biyyaalessa Oromiyaas walitti dhiyeenyaan hojjetamaa jirachaadha. Sana wal qabaachisuu fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo baay'een isaanii KFO'tti illee makamanii yeroo adda bilisummaa Oromoo hoogganni biyya seeniin yeroo maqaa ABO'tiin ifatti socho'uu hin danda'iin biyya kana keessa yeroo shororkeessaadhaan farrajamaa ture illee miseensonni keenya isa KFO gargaaranii isa sana agoobara godhatanii biyya kana keessatti karaa filannoos haa ta'u karaa nagaa akka gaggeeffamu qabsoon adda bilisummaa Oromoo gahee mataasaa ba'aa ture. Kanaan dura yuusin jechuu barbaadeen inni biraan jaarmiyaa siyaasaa saboota cunqurfamoo adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaalee siyaasaa garii garii waliin gaafa qabsoo hidhannoo gaggeessaa tures alliyaansii uumuun waliin hojjetaa ture. Fakkeenyaaf kan akka Sidaamaa yoo fudhatte, kan akka Afaar yoo fudhatte, kan akka Ogaden ONLF yoo fudhatte, kan akka warra Gambeella Liberation Movement yoo fudhatte jaarmiyaa siyaasaa garii wajjin kan akka Kafichoo fa'aa yoo fudhatte, kan akka Qimaantii yoo fudhatte yeroo darbe jaarmiyaa siyaasaa saboota cunqurfamoo yookiin immoo humnoota federaalistii ta'an 10 waliin waliigaltee uume gaggeessummaa adda bilisummaa Oromootiin waliin hojjetamaa ture. Ammallee sabooti hoogganooti yookiin immoo jaarmiyaan saboota cunqurfamoo kun adda bilisummaa Oromoo waliin walitti dhiyeenyaan hojjetaa jiru. Mootummaa ce'umsa biyyaalessaa Oromiyaa adda bilisummaa Oromoo labsellee ofitti fudhatanii yaadi kun yaada eebbifamaa ta'uusaa fudhatanii akkitti wal gargaaranii wal gargaarree hojjetaa jirra. Yoo fudhattee warra akka Ogaden yeroo darbee Somaalee keessatti hiriira ba'anii hiriira deeggarsa ONLF ba'anii ummati bara bulchiinsa yookiin immoo bara aangoo PP'n xumurate kana akka waliin hin tarkaanfanne isa kanallee yaada isaanii dhageessifataa turanii warri akka Sidaamaas yoo fudhattee dhimmoota akkasiittidha jiru. Kanaaf hariiroon jaarmiyaa siyaasaa Oromoo irrayyuu darbee ka saboota cunqurfamoo waliin qabnu akka gaarii jira jechuu barbaade. Tole ulfaadhuu guddaa galatoomii mee ammas immoo uummata Oromoo fi lammiilee Oromoo irraa gahee maaltu eegama jettee yaadda? Ati akka nama takkaattis ta'e akka dhaabaattis waan kanarraa daawwattoota keenyaaf nuuf ibsi. Wanti nurraa eegamu amma namni kamiyyuu cunqursaa waggoota dheeraa fi uummati Oromoo irratti fe'amee ture kana ofirraa buusuudha qabna jennee amanna. Akka kanattis yaadnee qabsoo uummata keenya waliin gaggeessaa jirra jechaadha. Kanaaf sabi kun saba guddaa. Uummati Oromoo lakkoofsaan guddaa. Lafa bal'aa irra qubateeti jira. Qabeenya bal'aa, qabeenya hedduu qaba.
Kanaaf uummanni kun kan inni lolamuu fi kan inni cunqurfamuuf ka gabrummaan irra dheerateef qabeenya isaafi malee wanta biraa tokkollee waan hin jirree fi ummatichi fi lammiileen Oromiyaa wal ta'uudhaan humna isaa walitti fidatee dandeettii walitti fidatee qabeenya isaa walitti fidee waan cunqursaa waggoota dheeraa nurra turee fi amma immoo akka namaatti iyyuu afaan keenyi rakkoo keessa galee Finfinnee keessatti yoo fudhatte afaan Oromoo ol kaastee haasa'uun akka Oromootti socho'uun yeroo itti rakkina keessa seenee kanatti uummata Oromoo badisa jalaa of baasee biyya kana keessa kabajaan jiraachuu akka qabu warra kaanillee kabajee waliin tarkaanfachuu akka qabu kun hojii guyyuu Oromoo fi lammiilee Oromiyaa ta'uudha qaba. Kan biraan aktiivistoonni keenya warri biyya alaarraatii qabsoo kana deeggaran akka jabaa waan kana cinaa dhaabbataa jiru. Inni kun jalqabbii gaariitu jira. Kanneen akka Dr. Tsaggaayee kan akka isaan fakkaatan kan akka Profeesar Yizqeel namooti jajjaboon waan kana irratti hojjetaa jiran jiru. Kanaaf isaan kun fakkeenya gaarii uummaticha hubachiisan kanaan durallee qabsoo kana keessatti qooda jajjabaa ba'an uummata keenya hubachiisuu qabu. Abbootiin gadaa waan aadaa fi duudhaa keenyatti deebi'ame uummata keenya rakkina jalaa baraaruudha qabama malee gaba mootummaatti cillaanfatanii uummata kanatti achi as falmuu barbaachisaa miti. Abbootiin amantaa barattoonni keessaayyuu ga'ee jabaatu irra jira. Barattoonni maatii ofii hubachiisuu irraa kaasee hanga naannoo ofii hanga biyya ofii hubachiisuu danda'an irratti waan kana irratti hojjechuu danda'u qabu. Karaa sooshaal miidiyaa, karaa reediyoo garaagaraa, karaa quunnamtii wal qaqqabsiisuu danda'uun uummati keenya quunnamtii wal qaqqabsiisee isa kana guyyuu hojjennee akka rakkina amma nu quunname kana keessaa baanu akka gaarii fi halkanii guyyaa irratti hojjechuu qabna. Kanaaf badisa jalaa of baraarree mootummaa ce'umsa biyyaalessaa hundeessinee achi booddee namnuu waan isaa ta'u akka filatu filannoo haqqaa dimokiraasii ka hunda hirmaachisetti akka deemnu uummata keenyatti dhaammannaa lammiilee biyya kanaattis dhaamsa keenya dabarfanna. Egaan daawwattoota keenya sagantaa keenya gara golabbii irra gahee jira. Egaan nama gara dhumarra jirra. Tole Obbo Gadaa dhumarratti yaada furmaataa fi dhaamsa waliigalaa uummata Oromoo fi qarree Oromoo fi qeerroo Oromootiif yoo qabaatte waan kanarraa daawwattoota keenyaaf nuuf ibsi. Qarree fi qeerroon Oromoo qabsoo kana asiin ga'uu fi waan ammarra geenye kanarraan ga'uuf wareegama hedduu jajjabaatu baay'ee qeerroo hedduutu itti wareegame. Akkuma daataarra isaan wannoo jedhamu 5,000 hanga sanii ol hanga 7,000 dargaggeessitti dhumee yuunivarsiitii garaagaraa keessatti kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti naannoo Amaaraa keessatti ka dhumnee fi ka itti wareegamne sirni nafxanyaa kaleessa humna dhabee daaraa ta'e akka deebi'ee biqiluuf otoo hin taane mirgi sabootaa, mirgi dhala namaa, mirgi namoomaa kabajamee namuu walqixxummaadhaan akka jiraatuuf kuni hundi ka ta'e. Kanaaf waan kaleessa itti hidhame namuu itti dararame keessaayyuu qeerroo fi qarreen Oromoo isa kana guyyuu irratti dalaguu qabanii. Kanaaf of duuba wanti nu deebisu tokkollee hin jiru. Akka gariitti warri amma barri bulchiinsa aangoo isaanii xumurate waan maallaqa kennuu, waan lafa kennuu, waan garii kanaan guutti gowwoomsuu yaalantu jira jedhama. Qeerroo fi qarreen Oromollee kanaan kan gowwoomfaman miti. Yoo ta'es garuu lafti ka eenyuyyuu miti ka Oromooti. Lafuma keenya nu kennanii lafuma keenyaan nu gabroomsuun fafa guddaadha. Maallaquma sabbataa ayyoo fi abbootii keenya irraa hiikanii gibira kafalamuun ka ashuuraa garaagaraa uummati keenya kafaluun deebisanii nu gabroomsuun kunis wallaalummaa ittiin isaan nu burjaajessanidha waan ta'eef isa kana keessaa baane abbootiin qabeenyaa Oromoo fakkeenyaaf amma Dinquu Dayyaas yoo fudhatte isaanuu qabeenya isaanii dhiisanii baqatanii jiru.
kan akka mul'une kaakkaafaa yoo fudhatte sirni kun hiyyoomsee uummata kana akka dinagdeedhaan of hin dandeenyes nu godhaa jira waan ta'eef bu'urri hiyyummaa immoo gabrummaa waan ta'eef uummati keenya isa kana keessaa bahee uf danda'uudha qaba malee hirkannee yookiin immoo maxxantuu taanee jiraachuu hin qabu jechaadha. Fakkeenyaaf warri amma harcaanii PP hundeessanii jiran kuni baay'een isaanii OPDO keessa turan. Namuu ka quba qabu jechaadha. Sirna nama nyaataa sana ka waggaa 27 Dr. Abiy Faasoo fudhattee tika biyya sanaa turanii, tika biyya kanaa turanii. Hunda isaanii yoo fudhatte Shimallis fa'aa yoo fudhatte amma warri Oromootti rarra'anii akka garagariitti Oromoo arrabsaa jiran maqaa baandaati Oromoo arrabsaa jiranii kaleessa sirna sana keessa turanii kaleessa uummata sana karaa garagaraa rukuchiisaa turanii ulee TPLF ta'anii mana uummata Oromoo tokko tokkoon balbala rurrukutee ummata keenya dararaa fi hidhaa kan ture isaanuma ammaa kana afaan dhiyeeffate haasa'u waan ta'e ummati keenya akka hin dogoggorre warri dhiinsa ka ummata kana basaasu baay'een isaanii ka ummata kana hisisaa turan waan ta'anii fi akka addaatti sabboonaa ta'anii akka itti mul'anne ka karaan duraarraa baratuudha qabna. Adda bilisummaa Oromoo gaafa biyya kana keessa seenullee sirna kaleessa oofamaa ture warra oofaa turantu achi keessa jira wanti jijjiirame hin jiru. Wanti jijjiirame yoo jiraate afaan haasa'an sana afaan kaleessa kallattiidhaan haasa'uu hin dandeenye akka nama qabsoo keessa ture akka nama waan addaa keessa turetti haasa'anii uummata kana gowwomsuudhaan achi as ba'anii malee waan biraa tokkollee qabatanii akka dhufne sirnuma kaleessaa keessa akka turan caasaan isaan amma keessa jiran kaleessallee ka ture ummata basaasaa ka ture hiisisaa ka ture isaanuma sanatti afaan jijjiirrate kaleessa afaan Amaaraa warraa haasa'uu fi afaan Tigree warra haasa'utu deebi'ee dhufee afaan Oromoo nutti haasa'e malee wanti jijjiiramee hin jiru jedhee Adda Bilisummaa Oromoo ejjennoo isaa ifatti ummataaf himaa ture. Wanti jedhame nafne jijjiiramni dhufee waadaa galamee fi inumaa'uu yerootti qeerroon qarreen itti arrabsamu rageenye yerootti guyyaa saafaa mana keessaatii qabamee nama ajjeefamu rageenye waan ta'eef isa kana bifa kamiinuu ofirra tursuu qabnu ofirraa kaasuudhaaf mootummaa ce'umsa biyyaalessa Oromiyaa ABO'n labsee fi kanatti dadhabnee halkanii guyyaa hojjennee fiixaan baasuudha qabna ka jedhudha. Dhaamsaanii qabu. Tolee isinis galata guddaa qabdu fayyaa ta'a. Atis guddaa galatoomi. Tole egaa daawwattoota keenya sagantaan keessummaa eebii har'aaf qabannee isinii daannee asirratti golobna hanga sagantaa itti aanu walitti deebinutti nagaan nuuf tura.